riikaardii cabsite makii fi ibsaan riikaardii cabsanii jiru jechuudha. Ijoollee jaalalaa ijoollee fiqirii akkasitti kunoo yoo uffatan akkasitti yoo abbaa doktoraa yoo akkasitti uffisan maakinis yoo akkasitti bilibsii uffattu eenyutti uffisee maakii immoo jiran eenyutti uffise ijoollee akkatti das nama jedhu akkatti waa doktor asliis baabariyaa itti uffisee waa sheekonni hundi isaaniitu itti uffisanii jiran maashaallah dhugaa hedduu takka namatti tola inaaffaa nama qabsiisa malee hedduu namatti tola aboo abbaa soddaa nama naa bilibsii nama hore abboo umrii dheeraa jiraadhaa waliin waaqayyo sina horsiisu horaa ibsi shaanillee abbaa gadaa uffachaaraa gaabii abbaa gadaa uffachaaraa hedduu takka namatti tola waa harrammaa dhiiskaarii kaarduu maccabii dhugaa rabbii hedduu takka namatti tola waa akkas kunu aboo abbaan intala ofii biratti taa'ee qophii addaatiin kunu akka argartan kana ashama akkam jirtu hayyaa keessanii nagaadhaan nagaa kooti galata waaqayyoo sinis baga nagaa taatan warra chaanala kee afaaraa taatan immoo subscribe gochuudhaan maamila keenya taa'ee warta artas galatoomaa akkuma argaa jirtan ka makii fi ibsi shaaniin qophii addaa qopheecheef jechuudha. Sheekonni qophii addaa qopheessanii fi akkasuma immoo bilibsiiwwan itti uffisanii jiranii doktorri uffatee jira ibsisaan uffatee jira maakiin uffattee jirti doktorri immoo doktor asliin bakka abbaadha akka abbaatitti bu'eet uffata jechuudha dirqama immoo haati seenallee silaa uffachuu qabdi kanaadha seenaa nutti agarsiisne yoo viidiyoon biraa jiraate malee dirqama haati seenallee uffachuu qabdi haati faaxillee uffachuu qabdi dirqama kaakuni waanuma jiruudha bar maaliifin tala gurguratan isaanii jechuudha kanaafiyyuu isaan illee laallaaluu diddanii jechuudha inti asudhaan immoo dhugaa rabbii hedduu takka namatti tola hedduu takka dasnadhee waaqayyo gooftaan wajji sinaa bulchuuf siniin jedha ka makushaa fi ibsishaa waaqayyo wajjin sinaa bulchu ijoollee fiqirii ijoollee jaalalaa dhugaa rabbii bakka ijoollee jaalalaa tolumaa galatti isin ijoollee jaalalaati jechuudha waaqayyoon jaarsa akkanaa jaartii akkanaa sitti haa qabu faaxoochee fi maamadocheen jechuudha ijoollee kanarraa hin barattu waa barattu jedhee yaada dhugaa rabbii ijoollee kana lamaan irraa jechuudha namni makii fi ibsaarraa waan baranne ammaan boodatti waan namarraa hin baranne jettanii yaadina dhugaa rabbii jechuudha hoolaan irraa baradhaa kun ijoollee kanarraa warroonni jaalala hin beekne warroonni qarshii nyaachuudhaaf baqa shamara qarshii irraa nyaachuu malee jaalala kennuuf hin beekne mucaa kanarraa hubadhaa akkasuma immoo maakii shamarra illee maakii kanarraa hubadhaa waa hunda obsituu intala jabduu intala mucaa illee jabaa ilmaa obsa qabeessa namaatiin illee jechuudha kanaaf ijoollee kanarraa waa barattu jedheeti yaada ani waan baay'ee irraa baradhe anumti mataa kiyya kun waan baay'ee ijoollee kanarraa baradhe obsa isaan qaban jecha namaatiif iddoo hin qaban kan ofii malee kaayyoo ofii malee karoora ofii malee jechuudha kanaaf namni tokko gaafa viidiyoo hojjetu gaafa waa argu waan baay'ee irraa barachaa deemna jechuudha kanaaf isinillee irraa barattu jedheeti yaada hedduu takka das nama jedha hedduu takka namatti tola qophiin addaa namnis jaalala namaa waaqayyo namaa haa kennu hedduu namnis isaan jaalata kan isaan jibbus kan isaan jaalatus har'a gammachuun isaanii hedduu namatti tola jechuudha warri gammadaniifis warri gadditaniifis isaan wal argatan warri gammadaniifis galatoomaa warri gadditaniifis galatoomaa warri itti gammadanis galatoomaa warri irratti duulaatanis galatoomaa maaliif hundumti isaayyuu hojii isaa akka godhattiin argata waan ta'eef kanaaf namatti naafuun immoo baay'ee gaarii miti dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa baqa namni yoo nama taate ati jechuudha yoo dhiiras taate yoo shamaras taate ijoollee kana lamaan irraa jaalala dhugaa hin barattu namni akkamitti obsa qaba namni akkamitti wal arga jaalalli fageessa hin daangessu kan jedhamu kan akka ijoollee kanaa kana hin daangessu guyyaa waaqayyoo jedhee nama wal arga namni yoo obsa qabaate bakka guddaa ga'uu danda'a akkasuma immoo jaalalillee akkasuma fageenya hin daangessu yoo obsite wal arguu dandeessa ijoolleen kun yeroo baay'ee wal dhoobachaa turan waliin taphachaa turan yoo mal argana jechaa hawaa turan garuu hawwiin isaanii waaqayyo gooftaan isaaniif milkeesseera waaqayyo ammallee hanga dhumaatti isaaniif haa milkeessu kanarraa waan barattu jedhee yaada obboleewwan koo hundi keessaniyyuu ijoolleen fe'atwaanoo yuutuubii kiyyaalatti argatan hundi isaaniitu irraa barattu jedheeti yaada dhugaa ijoollee kana jaalala ijoollee kanarraa hin barattu jedheeti yaada akka kootitti jechuudha baqa namni akkam akka obsa qabu namni immoo yoo obsa qabaate jaalalli fageenya akka hin daangessines obsa yoo qabaatte immoo nama isaa argachuu hin dandeessa akkasuma jecha namaa dhaga'uu baatte kaayyoo keetii fi karoora kee gaafa qabatte galma hin geessaa jechuudha kanaaf
ijoolleen kun ijoolluma walumaa galatti ijoollee jaalalaa ijoollee fiqiriiti bakka akkasishi kanaaf osoo akka jecha namaati ijoolleen tun wal agartu dhiisiti geemii hojiin taphattu yookiin bakka hin jiraame waan akkasiin godhan garuu ijoolleen kun jaalala dhugaa kan laphee onnee isaaniitirraa madda wali jaalatanii waaqayyo immoo guyyaa qaba guyyaa waaqayyo kun jedhee walitti fidee ijoollee tana wal gammachiisee wal dhoobuu kan baane itti kan dheebotan wal arganii jiru jechuudha. Kanaaf ana akka kootitti hedduu takkanatti tole jechuudha. Baay'ee tokko natti tole, baay'ee tokkon jaaladhe, baay'ee tokkon isaan irraa waa hedduu baradhe. Anis akka kana usawu. Kanaaf maakushii fi ibsaarraa waa barattu jedheeti yaada jechuudha. Walumaa galatti nama sammuu qabuu fi nama jaalala dhugaa qabu sun ijoollee akka fakkeenya ijoolleen kun isinii hin taasi jedheeti yaada. Akka Oromoo tokkootitti ijoolleen tun fakkeenya isinii hin taati jedheetiin yaada akka kootitti jechuudha. Ana fakkeenya guddaa naa ta'an maaliif waan baay'een isaarraa baradhe. Obsa isaan qaban jecha namaa akka hin dhageenye kan isaanii malee kaayyoo isaan qaban karoora isaan qaban waan baay'ee irraa baradhe waan hagana hin jedhamne jechuudha. Jaalalli waan akka fageenyas akka hin daangessine isaan irraa baradhee jira. Waan baay'ee irraa baradhe. Isinillee waan irraa barattu yaada. Obboloota koo hundi keessanuu jaalala dhugaa akka ijoollee kanaa wal jaaladha. Waaqayyoon jaalala akkanaa isiniif haa kennu isiniin jedha. Obboleewwan koo maakushaa fi ibsishaa waaqayyo waliif isinaa hidhiisu horaa bulaa deebanaa waaqayyo hamtuu keessan jidduu keessanii haa baasu. Gaariin isin darbini hamtuu isin argin isin jedha. Horaa bulaa.